Rakkoon biraa ka biyya keessa jirtu amma fakkeenyaaf rakkoo nageenya jirti, dinagdeen jirti. Ammoo inni uummataa tamaanta na dhukkubsamuu ta'uu jiru nan butanii maallaqa gaafachuu. Kunin maal akeekatilee barreessitee turte? Kabutu beekta lachuu. Amma beekta biisanitti humni qawwee reefka mootummaa caala kan hin siin jiru ka officially mootummaan bobbaasu. Qondaalonni mootummaallee beekta waraana ofii qabanii ka biyyattiin saaman kan daldalaa qabanii ittiin saaman. Ka barre riphee lolaanii seera didee bosona galeemi. Qaamni mootummaallee nama saama, riphee lolaallee nama saama. Uummanni rakkoo guddaa sheer godhan immoo maallaqa sirraa fuudhan kan baankiin walii dabarsan. Qaamni mootummaa keessa jira jechuudha. Amma deengadde iyyinee ka dhaabsinu fakkeenyaaf kan biraa hafetti waraana si galchine fuudhanii waraana raafuu yoo barbaadde. Kuma 100, kuma 20, kuma 30 kafalisiin jaan jechuudha. Maaliif sababa sirni wanni amma reefu isin jabsuun sirni mootummaa the state has become so weak. So weak. Hedduu waan laamshooftee jirtuuf sirni mootummaa kabiraa dhiisii caasaan mootummaatu to'annoo mootummaatii ala bahee saamicha irratti yakka irratti bobba'aa jira jechuudha. Kun immoo uummanni akka abdii kutatu, uummanni akka dallansuu hamaa keessa galu isa godhee jira. Kan maal qabsiisee kallattiidhaan tamsaasa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu keessumaan keenya Jawaar Mahammadidha. Kitaaba haaraa barreessee guyyaa boruu eebbisiisa. Garuu dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa san Itoophiyaas kan nuti kaasaa jirru himannawwan garaagaraa qeeqa garaagaraa aangawoota mootummaa akkasumas immoo qondaalota paartii biyya bulchuu irratti dhiyeessaatti jira Jawaarii. Akkanuma siyaasatti kun waanuma eegamu yoo deebii kennuu barbaadan yookiin immoo dhimma kanarratti yoo BBCtti dhiyaatanii dubbachuu barbaadan kan keenya banaadha. Namoonni siyaasaa keessumaa kan paartii biyya bulchuu keessa jiranii Jawaar daldala keessa jira. Maaliin jiraatta galiin kee maali? Hojiin qaba garuu yoon daldalee maal rakkoonsa? Namni siyaasaa hattuu ta'uu qaba jechuudha. Maali yeroo hedduun dhagaa waan akkanaa kana namni siyaasaa yoo hojjete yoo dalagate maal rakkoonsa? Ani dalagachuu hin danda'u moo? Fayyaa shanan qaba. Beekumsa barnootan qaba. Yoon hojjetadhe maali? Yoon daldalee maali nama rakkoonsa? Inumaatu rakkoon biyya san keessa jiru namni hannaaf siyaasatti seena. Of danda'een hojjetu. Kanaaf an osoon daldalee osoon itti beekee daldalee ittiin gammadaan. Daldalan keessa hin jiru garuu hojii gaariin qaba. Hojii sanan hojjedha. Yoommoo rabbi naa qajeelchee carraan daldalaa dhufte immoo sirriittiin daldalaa kun waan haalamuu qabu miti. Akkuma ati jette qeeqa irra deebiidhaan dhiyaatuudhaa fi gama kaaniin hariiroon dhaaba kaafaa waliin qabdu keessumaa ammatti hoogganaa taanaa paartii Koongireesii Federaalaa Oromooti kan kan kaafaa'ooti. Hariiroon kee akkam fakkeenyaaf yeroo darbii adoolessa keessa yeroo isaan kora ta'anii bakka Baqqalaa Garbaa filatan fa'aa waan argamteen seenee waan dogoggoruudhaa baadhee aangawoota yookiin immoo qondaalota paartii sanaa irraas gaafa odeeffannee xiqqoo hariiroon keessan akka laaffate waan akeeku odeeffanne sirraa gad dhaga'uu feena. Akkami hariiroon kee? Hariiroon keenya jabaadha. Garuu biyya keessa waan hin jirreef walgahii idilee yeroo hunda godhamu hirmaachaa hin jiru. Sanii alatti garuu waan irraa eegamu godhaan jira. Hariiroon laaffee kan jedhullee sirrii bitee hariiroo gaarii qabna. Hariiroon sun immoo gaafa barbaachisaa ta'etti gaafa hojiin hojjetamuu qabutti ni hojjenna. Kana dura an Oromoo farse yookiin immoo dursa Oromoo fetteetti dhalabsitee egasii mormiinis jabaatee mootummaan haaraa saangotti dhufee ati amma akkam ilaalchi Oromoo farestidha moo Itoophiyaa farestidha? Gaafasis maali ka dubbii kaase? Gaafasis namni Oromummaa isaatiin waan dhiibameef Oromoon beekamtoota kaseen Oromoo waan ta'e qofaaf himi. It's not a DNA question. Oromoon akka Oromootti waan cunqurfameef akka Oromootti qabsaa'e. Kan qabsaa'e garuu Itoophiyaa waan jibbeef saba biraa waan jibbeef miti. Roorroo ofirraa kaasuudhaaf jechuudha. Eenyummaa isaatiin dhiibamuun akka irraa dhaabbatuuf jechuudha. Kanaaf immoo har'a kan jechaa jirru maali? Roorroo kalee ofirraa kaafnee roorroo haalaa jira. Kan ammaa kan immoo kan hammeessu kalee gara tokkoon dhiibamaa turre. Har'a gama lamaan miidhamaa jira Oromoon. Gama tokkoon sirna ofii aangoorra baaseen ajjeefamaa saamamaa salphachaa jira. Gama biraan immoo saba murni kun Oromoo ta'e qofaaf badii inni saba biraa irratti hojjetuuf Oromoon immoo abaaramaa balaaleffatamaa jira jechuudha. Gama lamaan rakkataa miidhaa gama lamaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf ilaalchi kiyya maali? Itoophiyaa Oromoofis saba firaafis haqa eegdee wal taasiftee walii tumsiiftee dimokiraatawaa taate
ijaaruu irratti fuulleffadhee hojjedha jechuudha. Gaafiin namoonni hedduun amma karaa feesbuukii nu gaafachaa jiranii jawaroonni san nu gaafatanii waa'ee du'a caaluu irratti nu gaafadhaa jiran gaafiin du'e sanillee gaafa sum hidhamtanii waan du'e sun irraa waan beektan qabdani. Akkuma beektu kan Hacaaluun ajjeefamee borumtaa isaanii hidhame. Amma nu badhu kitaaba keessatti barreessee jira. Odeeffannoon qabu kan ragaa ittiin qabne immoo barreessine. Du'a Hacaaluu ni qoratama. Har'as ta'uu baatu boru ni qoratama. Dhugaan immoo ni baha. Har'atti odeeffannoon ragaa qabatamaan hin jirre baasuun ragaa san dhoysuutti waan nama geessuuf waa baay'ee keessa yeroo adda addaan gaafatamaa seenuu hin barbaadu. Gaafa tokko garuu qaamni walabaa ta'e dhaabbatee waan ta'e tokko tokkoon akka deemu. Wanni ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefame irraa kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baaneef dhodhoysaa hedduu godha akka ture ifa. San immoo kitaaba keessa kaa'ee jira. Kaanini sorry ammayyuu ka bal'inaan gaafatamuu jiru waa'ee laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaallee dachuuma as buuteen isaa dhabamtee laptop kan keetii fi waan obbo Lammaan keessa jiru maal qabda? Bil laptop itu narra nafta. You see, we tried bar biyya sanitti wanni xiqqoo tokko yeroo tokko na aarsu maal akka ta'e beektaa? Yeroo san na sodaatu turan. Akkam biyyatti hin galle jaarsota irratti ergan. Dhufuu dura isaan achi dhufuu dura akkam biyyatti hin galle akka nafu. Waan biyya dhufee aangoo irraa fudhatu itti fakkaatu ture. Akkan aangoo irraa isaanillee hin barbaanne. Akkan isaanii tumsuu heetu. Hubachiisuun qaba laaptooppii keessan kenne. I was disarming qabsoo qeerroo fillee symbolically kan hin barbaade qabsoofni as geenye amma jara aangoo irra dhufe kana jeequrra tasgabbii isaan dhabsiisurra mee yeroo kenninee fi hamma dandeenyetti kabnee qaqqabne qaawwa isaanii cuccufne haa deemnu symbolically sodaa naasuu yeroo san abiifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa saniitti kenne. Haala lammaa odoo gaafattanii wayya fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabaree wal quba qabna. Lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Hin gaabbu kitaaba keessaa kan hin jiru tokko Lammaa deeggaruu hoyyatti hin gaabbu'an. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu didduudhaan keessa ba'uu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, a good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu Lammaan beekuun ture. Dhugaa hariiroo hin qabnu turre. Yeroo takka lama waasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal calliseedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kiyya tokko maal jedha? Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf an ammas I have a huge respect isaaf. Okay, wal quba qabdu jechuudha. Yes. Tole gaaffii tokko dabalee gasii booda asilitti dabarsa. Amma rakkoo baay'eetu jira Itoophiyaa keessa akka kaaftee akka nama siyaasa tokkotti political economic immoo siyaasa dinagdee akkamitti wanna kanaaf furmaata fiduu danda'a. First thing first. Karaan irra deemamaa jiru qileetti nu galchee akka jiru balaa hamaa keessa biyya galchee akka jiru amanuu gaafata. Dongorri guddaan misoora siyaasaati. Ololli qaama siyaasaati. Siyaasa keessatti wanti hamaan olol ofiitti amanuudha. Hoggansi siyaasaa tokko propagaandaa ofiitti amanuu eegallaani ofis biyyas kasaarsa. Ethiopia is not on the right path. It's on the path to disaster. Abiyyi fi jarri isa bira jiru kan amananii fudhatuu danda'u qaban. Haalli Oromiyaa keessa jiru, haalli Tigraay keessa jiru, haalli Amaaraa keessa jiru harka mootummaati ala bahee jira. Kuni maal gaafata? Araara gaafata. Ani ni beekta. Humnoota bosona jiran kanaan nan qeeqama. Tarii kana dhabamsiisuu barbaadanis baay'ee Oromiyaattis Amaarattis. But this is no personal. Garuu bakka bu'ee sitti himuu nan danda'a.
humnoota hidhatanii deeman kana amansiisuun ulfaataa miti nagayaaf. Ijoolleen hedduun isaanii qabsaa'ota mirgaati bar. Marroon fa'aa waggaa 20 abii dura waggaa 20 qabsoo keessa turan. Zammana kaasee fa'aa Eertiraa turan. At a minimum they know what they stand for. Karaa tarsiimoo isaan hordofan irratti waliigaluu dhabna malee ilaalcha isaan qaban irratti waliigaluu dhabna malee at the heart biyyi akka diigamtu fedhiin qaban. Onne I can speak with confidence ijoollee nan beeka ijoollee kana. Wal falmaa turre wal beeyna wal loluu dandeenya. Ultimately garuu haala amma biyyi keessa jirtuun nagaa ala falli biraa hin jiru jedhanii tamanu. I challenge Abifa and I will bring ijoollee kana amansiisuudhaaf itti gaafatamuu nan fudhadha. Nagaaf akka ta'aniif. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in ka Amaaraas dabalatee ni amanu jedhee amanan biyyi akka diigamtu barbaadan. Warri mootummaa biitii harka isaanii diigam. Maali maraatuun akkana? Maali maraatuun na'an baramma? Okay, gaafa duraan gotti dhufani muuxannoon hin jiru. Wanta tokko itti fakkaatuu danda'a. Dargaggummaan jiraachuu danda'a. Amma hoo maali? Amma maali? After 6 years of disaster namni xiqqoomallee dhaabbatee fulaaluu danda'udha qaba. Kanaaf falli jiru maali? Garaagarummaa siyaasaa jiran daandii siyaasaa irratti waliin mari'atanii furuudha malee the clock is ticking. The clock is ticking. Abiyyiifis biyyaafis the clock is ticking. Anaan waan irraa guufi miti. Ijoollummaa irraa kaasee siyaasa sana nyaachaa isuma abjoochaa waan hin jiraadheef na fakkaata wantoonni tokko tokko fagoon nan mul'atan. And I can see clearly amma haalli amma deemaa jiru kun. Waniin amma iyyuuf waniin amma falmuuf immoo Itoophiyaaf qofaaf miti. Salphachuuf deeman. Salphina already keessa jiran salphina hamaa keessa seenuudhaaf deeman. Salphinni kun immoo anaafis naaf dabare akka nama Oromoo tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti jechuudha. Kanaaf karatti deemuu gaafata. Galatooma hordoftoota kennaa warreen hordofuu jirtan gaafii keessan arguu jirra. Gaafileen hedduun ka dhiyaatu kitaaba barreessuuf maltu si kakkaasee ka jedhu kan irra haasofne turree website keenya ka BBC Afaan Oromoo irra dubbisuu dandeettanii kaanin kitaaba kan kee eebbisiisuu fi biyyoota garaagaraatti imaluu fi kan Nairobii bor eebbifamaa asiin booda Awurooppaa deemta. Garuu kitaaba eebbisuu fi kaaniin qabsoo fuuldura yookiin qabsoo itaanuu irra haasa'uu fi jette maal jechuudha? Bar dabre biroo tokko barreesseen ture. Kaaga amma gad dubbannu kana barbaree hin qabne wayii. Boqonnaalee qabsoo dabarsinee fi kan itti aanu. Callifnee ilaaluu hin dandeenyu. We owe it to our people. We owe it to the Ethiopian people. Oromoon hooggansi Oromoo anarraa dabalatee callifnee